Guyyaa har'aa keessummaa boonsaa kormaa Minnesota irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Boonsaan qaama furtuu dhugaatii hennaa dheeraaf hin beektaniini. Har'as isa wajjin mari'annaa marii tokko akkuma asiin dura isa wajjin goonu marii tokko goonaa hanga dhumaatitti yoon wajjin jiraattan waa barattan jennee amannaa. Anaa dhufu boonsaa. Baga jiraatte. Baga nagaan jiraatte. Akkamiin jirtan? Galanni waaqaa gaa. Furtuu dhugaa galatooma. Irra deddeebitaniiti Minnesota kana dhuftanii keessattuu viidiyoota torbaanota darbeef badheen gaddaaraa qabee ilaalaa ture. Viidiyoota hayyoota kenniin as fiddee gara uummataa seenaa arsee sanniin. Maayikii gaggalabbattee godhatteetta ol garagalche. Maaf hin galabatameera jechuudha. Garagaleera maayikii. Maayikiin kiyya garagaleera oonaan jettu. Ol garagalche. Mee akkuma sii ta'e godhate. Maayikiitu nadheessa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa boonsaa jechuun nama hammayyaawaa jedhee of waamu garuu arga maayikii godhachuuf hagam akka istiraagilii godhaaru waan ni hawwaatu. Hin mucucaatti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa isa wajjin taphataa turra. Hennaa biyyaa dhuftu maayikii akkatti qabatan beektaa? Yeroo biyyaa dhufu roobaan bee maayikii si dura argeera. Jalqabumaa dura. Eessatti? Eessa maayikii argite? Na dura argeessa. Karabaati. Karabaati immoo si dura hidhadheera. Raata osaka. Maayikii yeroo biyyaa dhufu an tajaajilaa dhufee meera yeroo waan akka yaadattooti. Udaas hin dhufne dura at least waggaa 15 ol tajaajileeraani. Yeroo sana walumaan tajaajile maayikii eessa argite dura gaafiin isa? An maayikii eessatti arge? Yaa. Argite? Church Kujaraati arge. Church Adventist. I know, serious. Church Kujaraati argite. Adventist, yeah. Church Adventist argite. Andammoo maayikii duri hennaa dorkaasii wamaamti dhufu dur jechuudha. Asiin ergameeti akka tooyiteetti mana keessatti taphadhaan ture. Oh, maayikiin. Maayikii. Nu warna erdaataa san keessa hin jiru. Abbaa qabeenyaa ture. Dorkaasii beekoo. So sindura maayikii natu arge. Okay. Guyyaa har'aa wanni tokko mee amma biyya Ameerikaa jiraatta. Ilaalchi oduu biyya Ameerikaa hin dhufinii fi as haga as dhufte laalaattu maal inneen? Like perspective yootaan yaanni namni biyya Ameerikaatiif qabuu fi akkasumas Ameerikaan attam jirti. Jiruun Ameerikaa attam. Attamitti arginu dhufte? Galatoom. Jiruun Ameerikaa percentii 50 akkati yaaddee miti. Percentii 50. Wanti hundinuu faallaati yaaddeeti. Anu dasin dhufne duratti namoonni baay'een irra deddeebi'anii yeroo isaan biyya dhufaniiru namoota olii yeroo dubbattu waa adda addaa yeroo dubbistu. Ameerikaan kun maal akka fakkaatuu fi maal akka eeguu qabdu namarraa waa hedduu dhageettaa an akka kiyyatti akka amma boonsaatitti egaa diggeessee uduma Ameerikaa hin dhufne waa Ameerikaa hedduu waan beeku na fakkaataa ture. Like percentii 70 waan Ameerikaa kana waan nagalee na fakkaataa ture garuu agasii dhufte hagasuu gabbu'ee argita. Na Ameerikaa dhufteettu wanti hundinuu akkati yaaddisanii miti. Wanti baay'een akka yaadee miti. Keessattuu hin qorrallee naajaan qorre akka yaaddisanii miti. Bona hinnaa jedhamu isunuu akkati yaaddee miti. An qorra kanallee argee hin beeku. Akkanallee argee hin beeku. Waa'ee doolaarii homaa moo kaafte ammoo doolaariin kun homaa naara jigu fakkaata ture miti. Akka mukarraa hin jinne already hin beekaa ture. Still as dhuftee doolaarii arguun mukaa miti fagoo doolaarii. Hagam akka rakkoo guddaa ta'e. Doolaarii tan fiduuf easy miti. Hin eedduu hin eenye sanii gad argitaa jechuudha. Waan namootaa yoo ilaaltu
warra Ameerikaanota amma adiin nu biyya beeknu faranjii ati faranjii doolarii jettu sunii fi adii azii addadda. An adiin kun eessaa dhufan na jechisa even yookaan yaadattu warri durreenaa nu fanii daa'iman xuxxuraanee ol fuudhanii dhungatanii waan nursingii kanneen godhanii nama gargaaranii deebi'a mishiinarii ta'anii ani argine isaa eessa akka jiran Ameerikaa kana keessatti. So kanaaf Ameerikaan akkuma eegee miti 100% hin jedhu percentii 50 ol akka yaadee miti akkan eegee miti. Positive way illee negative way illee jechuudha. Positive way illee kaaniin eenyu wanti baay'een ajaa'ibsiisan hedduutu jira jechuudha. Akkan eegee miti totaalii. Challenges si qunname maalinni akka dhuftee wanti si rakkise maalinni? Challengein namuuda tokkoffaan sistemi. Anaafate yookiin ammoo namni na fakkaata akkuma beektu sistemichiin ulfaadha. Sistemiin totaalii nu barannee dhufne an fakkeenyaaf halkan guutuu raftee ganama yoo aduun bahee jedhu akka tirribaa nu kaasaa wayii yaadatta nyaata qopheessanii nyaanni xarapheezaa irra taa'ee nyaanni gaheeraa si jedhanii si himanii hin kaatu qabbanaayaa jiraa si jedhanii illee hin kaatu. Yoo barisiiftee kaataa xiqqoo hojjettaa namoota waliin sooshaaliin turee totaalii jijjiirame asitti yoo dhuftee jettu tokkoffaa challenge na mudate hirriba ture. Ganama ka'ii hirriba dhaquun akka nama dirree waraanaa dhaquuti. Hojii dhaquun. Hirribaa kaatee hojii dhaquun. Hirribaa kaatee hirriba dhattu. Hirribaa kaatee dalagaa seenuun. Leezinatiif duntaan leezi taatee duntaane. Sa'aatii ati raftu diqqaa waan. Sa'aatii ati raftu diqqaa. Anamma jalqaba irnaa biyya kana dhufe yeroo muraasa halkan kaa ture hojii tokkoof. Halkan hirribaa ka'uun waraana tokkoffaa challenge isa ture. Sa'aatiilee jijjiiratee asitti eega biyyaa baate hojii hojjetta. Dalagaa lama dalaga ture. Dalagaa lama dalagdee sa'aatiin qabdu rafuuf. Kanaaf challenging kee guddaan hirriba ture. Sa'a dheeraa waa hojjettuuf hirriba achi booda waan sa'a dheeraa hirriba qonnaan fudhanneef daajisiin siistemiin keellee gaariin turre. Appetite qabu ture nyaata nyaachuuf. Yookaan yaadattu jalqaba akka Ameerikaa dhufe ndoo huqqadhee ture yookaan yaadattu. Kama biyya ture caalaayyuu huqqadhee ture nyaata nyaachuu hin dandeenye ture. Appetite qabu ture. Baay'ee waan dadhabuuf irrafa ture. Challenging sanniin ture. Isaatiin booda akka qilleensaa wanti sun akkuma jiru ta'e jechuudha. Yaa wanti Ameerikaa namoonni hennaa yaannu biyya teenneeti wanni yaannuu fi hennaa as dhufteetiin jettu wanni argitu baay'ee garagara. Biyya teettee waan urgeen marti fooqiin samii dhaabatu si fakkaata. Waan lafti kun ila worqiin irra afameeru sitti fakkaata. Bakka fooqi mara burcuqqoo eeddaa. Wanti ati eeddu sammuu kee keessa wanni ijaarameeru guddisee gudda. At least namoonni amma jirani karaa social mediaatiin illee karaa adda addaatiin viidiyoo adda addaa waan argaaranii fi somehow hubannoota hin qabaatan warroonni amma biyya jiran nu duriisan irra jechuudha. Aseesi tokko hin argani namoonni tokko innaa viidiyoo postii godhan hin argani. Garuu achin dura wanti Ameerikaa akka itti gurgurameeru ka fooqiin samii dhaabatu muuvii irratti ka arginu san jechuudha. Muuvii irratti wanti ati argitu suni muuviin nifi Ameerikaan totaalii adda adda. Biyya biraati. Biyya biraati. Namoota baay'ee as dhufanii Ameerikaa yoomiin dhanna jedhan. Namoota biraati as dhufanii gabayaan eessa daawwantaawwanni taawwan akka shaashamannee sanii argite eessa urgee uummanni itti yaa'ee namoota baay'ee argitu. Naman argitu biyya kanatti. Naman argitu karaa duwwaan deemta. An gaafa duraa dhufu namni biyya kana hin jiru jedhe. Achi yoom bakka waan Ameerikaa hin dhufne seeta dhufteeti waan Ameerikaa hin dhufne seeta. Wantoonni akkasuma deemtu akka garsi jalaa bu'a. So biyya biraa wayiiti namoonni baay'ee hin dhagaya Ameerikaan jedhamee tiree namoonni jira asiin baanii dhufanii kaniiti meeti Ameerikaa yoom dhandha jedhan waan akka tiraanziitii wayirra jiraniiti namoonni filaakaan baay'eetu jiranii biyyi lafaa biyyuma lafaati. Biyyi lafaati 100%. Garaagarummaa hin qabu. Tarii wanti jijjiiramni guddaan sisteemicha ta'uu danda'a. Oduu waan qajeelchee namni keenya qajeelee hojjetee jedhee wanti akka dachee Afrikaa ga'u hin jiru.
100%. Keessattuu wanti akka dachee Itoophiyaa ga'u hin jiru. Biyya kana beeknaa tokko Itoophiyaa ma keessattuu dachee Oromiyaa biyyummaan ga'u hin jiru. hin jiru. Nama tokkotu waan tokko na himaatiin ture. Biyyi kun biyya irkisaan jiraattu malee biyyaa miti jedhan. Irkisaan maal inni biyya keenyatti shamizii tokkocha uffattee waggaa haga waggaa jiraatta. Asis shamizii tokko ji'a 3 ol uffattee hin dandeettu. Ooqii hin dhufaa jaaketti ofirra keette bishaan fudhatee siin dhufa. Ji'a gabaabaan booda qorri hin dhufaa qaama kan kee gossee si ajjeesa. Qorra yoo jedhamu qorra nama ajjeesu jira. Nama meeqatu hennaa qorraa dhugu. Biyya keenya akkasii maaltu jira? Hin jiru. Biyya keenya yoo qorrattee jette jaaketti yoo godhatte hin ho'ita. Mana keessa eesii maaltu jira? Hiitarii maaltu jira? Hin jiru kaman ta'uu isa jettu qilleensuma kanatu oo'a. Biyyi keenya dhugaan sin jedha biyya warqii itti baldaarra. Faranjii biyya kana akkas goote oduu fidanii achi kaayan maal hojuu dandeetti jedhee yoo gari oduu isaan illee akkuma keenya kana sanafanii hojii. Maybe rakkinni waa baay'ee nama barsiisa. Isaan rakkinnuma irraan kaka'an akkana jireenya isaanii bareechisanii biyya bareedduu godhanii ijaaran malee biyyi kun akkasii miti. Biyyi Ameerikaa dhufuuf namoonni haga amma of cinqaniif of ajjeesan kana mara ta'uu qabani. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een waan si ilaalanii fi waa wayyaatti dubbatte namni yaada kee guutuu hubachuu dhabuu danda'a. So Amerikaani utuu dhufanii biyyuma dhufan maafi sistemichiin easy salphaa feerii wanta hojjattee jiraachuu dandeetta. Akka fakkeenya biyyoota biraa fakkeenya biyyuma keenya illee dabalatee ijoolleen baay'een hojii fedhii iyyuu qaban carraa hin qabanii warri carraa illee argatanii bala gatii isaatu gaarii miti. Wanti si kaffalamuu fi wanti ati jiraatuun baalaansii hin godhu. Ameerikaan akkuma jettee yoo fi nama hojjetuuf nama socho'uuf sistemichiin hin kenna. Biyya opportunity jedhanii. Waa waggaa 15 biyya teetteeti keessattuu namni miindeffamee hojjetu argatu sanniin ji'oota muraasa keessatti waa waggaa 15 ji'oota muraasa keessatti illee argachuu dandeetta. Horii meeqa godhuu dandeetta. Ofirra darbitee namoota illee jiraachisuu dandeetta. Dhuguma ammoo Ameerikaan akka namoonni karaa Liibiyaatiin karaa Suudaaniitiin gammoojjii keessa dhufanii horii guddaa kaffalanii asii Meeksikaa irratti warra gaangitiin warra hattoota afoo bu'anii garii isaanii irraa du'anii bishaanii nyaatamanii biyya akkas gatii kaffaltuufi miti. Dhugaa dubbachuuf. Gatii hagas hundaa kaffaltuu baatu hin dhibamtaa sitti. Kanumaa fi si jechisiisa. Argitee utuu dhuftee utuu dhufanii utuu jiraatee namni hundinuu utuu dhufee hojjatee hundinuu biyya bareeda. Ameerikaan biyya bareeda. Oma takka illee complaining gootu saniin. Garuu biyya lubbuu fi itti kaffaltee dhuftuu miti. Kanaaf namoonni fakkeenyaaf eentu na himaa ture. Mucattii wayii maqaa isiin beeku karaa dheeraa dhufte gammoojjii keessaan Meeksikoo irraan baatee dhufte mucattii takka iyyuu miti namni dhiiraa tokko illee hin jira. Doom namni sun nama naannoo keenyaa na fakkaata. Haga seenaniin booda sammuun isaanii tuqame. Sammuun tuqamee mucaa akka waan biyya deebi'eetti na himanii mucattii hospitaala akka waan jirtu dubbatama. Namni baay'een sammuu tuqama. Karaa dheeraa ati lubbuu gudeedamuufaatu jira. Horii fixuun sodaachisuu hidhamuun bishaan keessatti nyaata dhabuun kana muluu keessa dhuftee yoo asiin baatu dhuguma waan gatii itti kaffaluu qabdutti hin kaffalle waan ta'eef si dhaga'ama. Hin dhibamtaallee. Kanaaf gatii kaffaluu hin qabu jedha namni haga lubbuu fi kenna. Viidiyoo kana kan hojjetaa jiruuf keessattuu hennaa tokko viidiyoo tokko karaa Yemaniitiin qaban natti fakkaata. Namoonni dhibbi meeqaa gizee tokkochaan bishaanitti dhumate. Namoota akkasiitiif. Warroonni karaa seefii ta'een deemanii dhufani waan isaan haa gargaaru. Waan isin haa gargaaru Waaqayyo karaa isinii haa banu ammallee. Warroota karaa seefii ta'een dhufaatan jechuudha. Karaa seefiin ta'een karaan ittiin dhufan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf maal fa'attee addaati? Karaan dhufu easy way namoonni dhufu karaan danda'an. Anama waan kanarratti gorsaa miti. Immigrant lawyerii miti.
garuu wanni an jechuu fedhe wanni miidiyaa kanarratti nu jechuu feene Ameerikaan biyya yoo keessa jiraatte michuu Progressiin biyya argitu sunniin baay'een hin jiru hojjattee of jijjiiruuf nama of hojjatuuf. Nama hojjatuuf. Kumbe biyyaa dhufee kaasii maraatu kaasii hoomleesii ta'e kamana hin qabne kadhattuun namni biyya keenyaa jiru ka hidhaa jiru baay'eetu jira. Garuu warroonni seeraan of tasgabbeessanii hojii hojjetanii biizinesmaanii ta'anii jireenya ofii baay'ee jijjiiranii jiruu ofiitiif jiruu maatii ofii baay'ee midhaasanii jiraatan. Warroota akkas biyya opportunity qabdu jechuudha. Danqaan guddaan sirra hin jiru. Garuu warroota dhufaniif karaan ittiin dhufan baay'eetu jira. Karaa baay'ee ittiin dhufamu karaan bee amma namoonni jalbama irraayyuu hafanii milkaanii warroonni as ga'an hin jiranii. Namoonni sun dhibbantaa keessaa nama tokko ta'an nama lama ta'uu danda'a. Kuuwwan galaana dhumateet qurxummii nyaata. Karaa adda addaatiin innaa dhufan as bichaa miti as qofaa miti. South Africa deemuuf. South Africa deemuuf. Liibiyaa deemuuf. An Keenyaa ture. Namoonni meeqaa siibaanii keessatti qulquqqaamamanii namoonni baay'een du'aniiran. Lubbuu namoota baay'ee darbeera. Namicha tokko Naayiroobitti argee. Hiriyaa kiyya tokko waliin argineeti eessa deematta South Africa deemaraa jedhe. South Africa deematta biyya maal hojjetu ture jenna Isuzu qaba ture jedhe. Isuzu san maal goote ture jenna gurguree dhufee jedhe. Isuzu gurgurtee maal bituuf baate? Inni hiriyaan isaa ka South Africa jiru ittimee jiruun akkas jennaaniini hiriyicha ofiisan dhagee Isuzu qabu gurguratee biyyaa bahe. Namoonni akkasitti biyyaa bayaa akkaataan itti namni diida jiru itti nama waamu itti biyya san si gurguru akka biraa ta'e biyyaa baatee karaa irratti duuta. Karaa du'iinsaa san hin filatina. Markabatti hin bu'ina. Karaa miilaan fagoo deeman hin deemina. Namoonni karaan ittiin ba'an karaa firaatiin ba'uu dandeettaa baqataa ta'anii ba'uu hin danda'ama. Karaa adda addaatiin namoonni ba'a. Karaan ittiin ba'amu karaa seefi akkasii saniin yoo dhufanii biyya kana lubbuun yoo geette biyya kana beeka hojjattu asii jettu yoo lubbuun jiraate. Yoo lubbuun kee jiraate. Yoo qaamni kee fayyaa ta'e. Yoo qaamni kee fayyaa ta'e. Of course namni jaalateellee biyyaan bahu. Jaalateellee biyyaan bahu baay'een isaanii rakkina biyyaa baasaa tarii karaa politikaatiin biyyaa ba'anii wantoota adda addaatitu biyyaa nama baasa. Jaalatee namni hin bahu. Ka jaalatee bahullee baay'ee. Akkuma kun politikaaf yoo deemu kun politikaaf yoo biyya aamu kun ka politikaaf faana baha. Namoonni akkasuma wal baasanii hin nama bayan karaa seefii ta'e. Karaa riskiin isaa salphatu filachuun gaarii. Biyyatti Ameerikaallee biyya mootummaa waaqaati miti. Mootummaa waaqaati. Mootummaa waaqaati waan hin taaneef of ajjeesuun hin barbaachisu. Yaa sirrii jettee biyya kana qofaa miti wanti guddaan ta'e biyyoota Arabaa dhaquuf shamarran kenneen dhaqanii warri fooqii irraa of gatan namni fooqii irraa isaan darbu biyya Arabaatitti argitu gariin horii ummaatiin qabu hunda gurguratanii lafa gurguratanii ndoom seemaa namni tokko maal naan jedhaa ture. Shaashamanni makana obboleewwan lamaanii mana maatii gurguraniiti diqqoo magaalaa akkana bakka baay'ee na fakkaata. Mana gurguraniiti Araba deeman daan jedhan. Araba deemanii waggaa 10 waan ta'u ol jiraataniiti mana haadhaa gurguranii ta'e warri achi gara baadiyyaatti ol galee isaan biyya Arabaa turanii uf jijjiiruuf kadee biyyaa ba'an. Bari xiqqoo hin erganiin kan kuusatanii achitti illee kuusatanii nu ga'ee jedhanii yeroo dhufanii jedhanii horii isaan harkaa qabanii lafaadhaa san bituu hin danda'u. Lafti haadhaa sun itti fiisaa ta'e eeggatu. So kanaaf yeroo tokko tokko horiilee baasnee nama rakkisnee maatii rakkisnee gara rakkinaatitti yeroo deemnu illee waan jiruuf namoonni du'aan kana godhuu dhabaataniiti baay'ee gorsa kenna jechuun. Gara Ameerikaatitti yoo dhufnu ammoo maani rakkoo ati namuuda ta'e laaltu like waan sociality wal qabatee jira wanta ta'e. An wanti namuuda ta'e baay'een illee hin jiru. Wanti nanaasise hennaa wayii ka qabadhu keessaa bishaan harka dhiqachuu barbaadeetiin nu bishaan qabeenyu akkas gootee qabantu. Bishaan yoo soqu hin jiru wanti akkas gootee bantu hin jiru. Attamiin harka dhiqadhe yoo dhuma soqu bishaan shaa jedhe waaw jedhee rifaadhee jalaa ka'e.
Bishaan aadaa seensariin jiga. Ana immoo ka ittiin banan soqaadha. Sunniin like wanti akkasii sunniin hin jiranii kaawwan ammoo irra caalee maatiin illee waan as turaniif isaanuma jalatti laalaa baradhee hagas marallee wanti guddaa na dhibe jedhee yaadu hin jiru. Soshaalii waan sooshaal laayifii duriitti namootaan jirta abbo meekoo jettee waliin nyaachuu waliin taa'uu buna dhuguu taphachuu maamti sunniin asitti. Sooshaal laayifiin hin jiru. Gaafa dhufee miti adhallee sooshaal laayifiin hin jiru. Namoonni baay'ee jireenyi isaanii baay'ee biizii akkuma siin jedhe wanni akka ati yaaddu miti. Namoonni baay'een as dhufanii dipireesdi namoonni ta'an jiran keessattuu warri biyyatti qabeenya qaban. Biyya qabeenya qabanii mana isaanii hojjetaa qaxaratanii hojjetanii nyaata biffee qopheessanii kaanii fi dhufanii harka dhiqatanii nyaatanii yoo isaan achi ka'anii nyaata warra jalaa kaasee hiqaa miicutu jira. Bakka jireen akkasii san namoonni baratanii as dhufanii jiruun completely garagala. Nama nyaata sii qopheessuu miti sa'aatima nyaanni sii qophaa'e sanuu nyaachuu hin dandeettu. Sa'aati ati nyaattu sun iyyuu hin jiru. Jiruun fiigicha. Fiigicha jiruun hojii kaanii baatee hojii kaan seentaa hojii kaanii baatee hojii kaan seentaa amma diqqoo namni biizinesa qaqqabataa tasgabbaa'aa dhufaara malee dura fa hojii lama sadii hojjetta. Biiliin manaa salphaa miti. Keessattuu mana yoo bittee jiraatte fa'a biyyanatti akka biyya keenyatti mana yoo bitatte dhumate. Inni ijaaratta. Biiliin biraan jiru. Asitti mana ijaartee hin dandeettu hin bittaa ka bittu ammoo moorgeejii biilissi dhufaa. Manni yoo dhufee ka'een booda mana faana ka dhufu jira, elektirikii jira, gaazii jira, bishaantu jira, bishaanuu akka lama kafalta. Ka dhudduuf hin kafalta, ka jigee yaa'uuf hin kafalta. Waa baay'ee dhufaa. Ati kun mataa waan si qabateeruuf birriin siin ga'u ati hojii kaanii baatee kaanii fidda. Kanaaf namni sooshaal laayifii wayituu hin qabu. Jaarsaaf jaartiin waliin arganii seenaa tokkotu jira. Abbaan manaa baay'ee hojjeta. Haati manaa immoo daa'imman heeddi. Haati manaa waan daa'imman heedduuf abbaan bakka baay'ee hojjeta. Abbaa ka argan Satardee qofa. Guyyaa kaawwan uduu isaan hirribaa hin kaane lixaa isaanii rafanii ranii gala. Namni sa'aatii 16 hojjetu guyyatti ganama sa'aatii 6 bahee galgala 10 gala. Sa'aatii isaanii ijoolleen rafteetti. Satardee tokkotti qaba. Achi ijoolleen sirma abbaan beektu. Achi gaaf tokko maami namichi Satardee nyaata nufaana nyaatu kun eenyu. Tichi Satardee nyaatu. Satardee nyaatu nufaana nyaatu kun eenyu hagas ta'a jiruun jechuudha. Argitee haala kanaan dabarsitaa jiruun salphaa miti. Wanti jechuun ijoollee qofaaf iyyuu miti ta'uu feete maatii maafuu namni ammaatiin Satardee qofa nyaata irraa argitu kuni sa'a 16 yookiin ammoo sa'aatii dheeraa yookaan turu haadhuma naa walii dhufeenya gaariin qabaatu. Taayimii faamiliin qabaatu jechuudha totally. Maaliif maaf dadhabaa tareete? Biilii kafaltee hin dandeettu. Sigara challenge. It's hard jechuudha. Baay'ee challenge. Kun wanta Ameerikaa keessa jiru keessaa isa tokko jechuudha. I think namoonni keenya warroonni as jiran warroota biyyana dhufuuf yaadanii akkuma jenne karaa hamaa hin filatina. Kalaa baadiyyaa keessa qaxxaamuranii deemanii lubbuun namaa itti baddu hin filatinaan waamicha keenya ta'ee oduu jiru. Warroota keessa kana jiraniif immoo hagas marallee barnaawutii of godhanii hojiin waxxaramanii maatii ofii irraa baduun gaarii waan hin taaneef dhaabbatanii of laalanii yeroo maatii ofiitii kennu. At least ofii keetiillee yeroo qabaatu ufumaaf. Ofii keetii yeroo qabaachuu. Argitee ennaa garii wantummaan kamiinuu fayyaa kee worziin godhu. Wantummaan kamiinuu. Gaafa ati hin jirre bakka wanni martiin dhaabata. Jiruun daa'imman ta'ee ta'ee haadha manaa keetii ta'ee ka'umaa ittuma fufa. Garuu yoo dhibamtee haftee
maatii kan keetitti illee ba'aa taataa ofillee of jibbitaa kanaaf wanti kamiinuu fayyaa namaa worziin godhu waan ta'eef namni yeroo ofii qabaachuun barbaachisaadha. Sirrii 100% yaa. Jechuun keessattuu warri maatii qaban warroota dargaggoota boodalleetti deebi'uu hin dandeenya yookiin waa jechuun illee hin dandeenya haga umrii isaanii ga'uuf. Dargaggoota namni dargaggeessi as jiru intalti taate dargaggeetti illee wanti warri intala fuudhee yookiin ijoollee horii maatii hin qaban go ahead eebjuu fi haga eebjuun isaanii laayinii qabatuuf yeroo hundumaa waan fooyyaa qabatuu fi haa pushuuf of godhanii leezi ta'uu qabanii taayimilee westee godhuun qaban haa fiiganii of upgrade godhaa waawwii create business create godhuun warri iskoolarra jirullee more tuma cemuuni haga waan barbaadan san argataniif haa fiiganii haa dadhabanii haa neetwoorkii ijaaratanii isaan push godha. Warroota amma maatii qaban nama akka keenyaa ijoollee horanii ijoollee lafaa maatii qabaniif wanti importantii ta'e tokko maatii. Keessattuu ijoollee kan kee duratti himaa ture yeroo darbe Elon Musk namticha jedhamu namticha dureessa biyya kanaa interview godhaniini waa'ee maatii kana dubbata. Namtichi kun akkuma horii addunyaa kanaa isuma torkaa qaba. Wantummaa an qabu biileenummaa an qabu kuni ijoollee tiyya waliin gammachuu ijoollee kiyya waliin naa wal madaaluu jedhu. Yaa gammachuun maatii keetii. Maatii keetii wanti baay'ee importantii ta'e naaf ijoollee tiyya maatii kiyya. So wanti importantii ta'amu namni waa baay'ee qabu kun duwwaa isaaf importantiin ijoollee. Akkuma ati jette yoo ana kana goone akkas ta'a dura dubbataa turre miti. Addaatiin dhaabsiftaa simatu dhaabsisa. Simatu dhaabata. Jiruun ittuma fuuf. Keetumatu dhaabata. Wanti ati dhabdu tokko jiraata yeroo ijoolleen tantee giraajeetii gootu argitu. Gammachuu ijoollee keetii ufa jalaa ajjeeftaa jechuudha fiddee ufa ajjeefta. So baalaansii godhuu baratuu qaba namni keenya. Baalaansii godhuu qabu. Horii hinnaa akka itti fayyadamtu. Biyyallee hinnaa ergitu hinnaa nama gargaartu. Kompitishinii kamiillee keessa galuu qabu namni maatii qabu. Kompiit godhuu ka qabu fiiguu ka qabu uf wajjin ufii kaleessaa mo'atee jireenya bareedaa maatii ufii kennuuf malee ebalu fiigee adaamatti fooqee galee fi hadhoof ajjeeftee wantaati fooqee galtuuf hin jiru. Siigalaa ramtee ebalu lafaa ka'ee ebalu dhaqaniiti Tel Aviivin biyya wayii dhaqanii Jamaayikaa dhaqanii bashannananii dhufanii argite anillee bashannanuu yooteef wanti fiidii malaani hagaan jiraachuu. Namni martinuu hagaan jiraachuu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marii obboleessa kiyya Boonsaa wajjin waa'ee jiruu Ameerikaatii fi akkasumas karaa namoonni ittiin dhufan ilaalchisee dubbataatiin turre kanumaan goolamna. Dhaamsi keenya ka guyyaa har'aa immoo biyya Ameerikaa dhufuun baay'ee gaariidha garuu karaa seefii ta'een oduu dhuftanii irra filatamaadha. Kan biraamu namoonni biyya kana keessa jirtan yeroo keessan haalaan fayyadamaa hagumaan fayyadamaa ka jedhus asumaan dhaamsa kennaa yoo isin uf miitanii qaama keessan irratti fayyaa tokko buuftanii lubbuu keessan dhabdaniitiin jettanii isinumatu bada malee jireenyi ittuma fuufa akka jedhu dhaamsa kennaa. Kanaaf of oduu hin miidhini jireenya keessan madaalessaatuma jiraadhaan dhaamsa kenna kan guyyaa har'aati. Egaa kadhannaa dhumaa godhannee sagantaa kennaa asumaan goolamnaa waan nu daawwattaniif galatooma kun furtuu dhugaati. Hin kadhannaa abbaa keenya guddisnees galateeffannaa yeroo marii gabaabaa kana waan nu kenniteef maqaan kee haa ulfaatu. Namoota dhaga'uu nu dhaga'uu jiran wanta xiqqoo nu dubbanne irraa waan guddaa baratanii jireenya ofii akka ati jettutti odduu rakkina keessa of hin galchine gammadanii jiraachuu akka danda'an siin geggeeffamuu akka danda'an ati gargaare ati geggeesse maqaa Yesuusiitiin si kadhannaa. Ameen.